Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Siinqee Production nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha har'a mata duree addaa walitti deebinee jirra. Maatii Siinqee Production kan taatan yaada keessan nuu kennaa nu jajjabeessaa kan jirtan galatoomaa jecha namoonni chaanelii keenyaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuun maatii Siinqee Production ta'a. UK rakkoo namoota Itoophiyaa keessaa furuuf gargaarsa paawundii miliyoona 100 kenna jette ministeerri dhimma Afrikaa UK Andrew Michel. Mootummaan biyyattii akka ibsetti gargaarsi haaraan kun haadholii fi daa'imman Itoophiyaa keessa jiran gargaaruuf akka oolu ibsuun UK yaaddoo rakkoo namoota Itoophiyaa keessatti dabalaa jiru akeekkachiiseera. Fandiin kun kan labsame erga ministeerri guddinaa fi Afrikaa UK Andrew Michel daawwannaa guyyaa lama Itoophiyaatti taasisanii rakkoo namoomaa jiru ofii arganii boodadha. Rakkoo guddaa uumamuu danda'u kan hambisuuf hawaasni idil addunyaa tarkaanfii akka fudhatuuf UK'n waamicha dhiyeessiteetti. Haadholii fi daa'imman dabalatee Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 3 ol ta'an karaa sagantaa gargaarsa namooma UK'tiin gargaarsa lubbuu baraaruu maluu hin argatu. Dabalataanis gargaarsi naannoo Tigraay ni dabala. Andrew Michel yeroo Itoophiyaa daawwatanitti haala hammaachaa jiru fooyyessuuf jecha tarkaanfiiwwan UK'n fudhachaa jirtu ibsaniiru. Fandii UK haaraa paawundii miliyoona 100 ta'u kun du'aan hambifamuu danda'u kan daa'imman keessumaa daa'imummaa umurii ganna 5 gadi jiranii fi haadholii ulfaa akkasumas da'an irratti xiyyeeffatee jiru hambisuuf akka oolu ibsaniiru. Sagantaan kun lammiilee Itoophiyaa miliyoona 3 ta'an keessumaa dubartootaa fi daa'imman tajaajila fayyaa bu'uura akka argataniif gargaara. Fandiin kun carraa sagantaa karoora maatii, qorichaa fi talaallii daa'immanii argachuus ni dabala. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4 gargaarsa nyaataa hatattamaa barbaadu. Dabalataanis fandiin hatattamaa kun hanqina nyaataa fi du'a oolfamuu danda'u akka dhibeewwan busaa fi koleeraa irraa dhufu ittisuuf wiirtuulee fayyaa 75 ni gargaara. Kaaba Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamaniiru. Waraannii fi jijjiiramni haala qilleensaa oomisha qonnaa gufachiisuun uummanni qe'ee isaarraa akka buqqa'u dirqisiiseera. Waraanni Tigraay namoota miliyoona 1 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Waraanni turee fi oomishni qonnaa gufachuu isaa waliin ta'uun kaaba Itoophiyaa keessatti namoota miliyoona 3 ol ta'an yaaddoo hanqina nyaataa fi beelatti galcheera. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman dabalataa gargaarsi isaan barbaachisa keessumaa dubartoonni fi daa'imman guddaa miidhamaniiru. Ministeerri guddinaa fi Afrikaa UK Andrew Michel rakkoon jiru addunyaaf waamicha dammaqaa jedhudha. Hanqinni nyaataa sadarkaa hamaarra jira. Waraanni uummata qe'ee irraa buqqisee bu'uuraalee misooma ijoo diigeeraa jedha. Jijjiiramni haala qilleensaa fi El Niinoon muddee darbeerraa eegalee namoonni 400 ta'an Itoophiyaa naannoo Sumaalii keessa jiran akka qe'ee isaaniirraa buqqa'an godheeraa jedhan. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman buqqa'iinsa beelaa fi gargaarsa barbaaduu keessatti danqamanii jiru. Akkuma barame keessumaa dubartootaa fi daa'imman kanneen jalqaba miidhamanidha jedhan Michel. Itti dabaluunis hawaasni addunyaa waliin ta'uun Itoophiyaa cinaa dhaabbachuu qaba. Akkasumas waayilooti keenya mootummaa keessa jiranii fi kan idil addunyaa waliin ta'uun rakkoo kan hambisuuf jechuu qabu jedhaniiru. Dabaluunis hawaasni addunyaa waliin ta'uun Itoophiyaa cinaa dhaabbachuu qaba. Akkasumas waayiloonni keenya mootummaa keessa jiranii fi kan idil addunyaa waliin ta'uun rakkoo kan hambisuuf hojjechuu qabu jedhan. Naannoo kanaan dura beelaan miidhamte keessatti balaa cimaa dhiyeenya uumamuu danda'u hambisuu fi yaalii idil addunyaa keenya cimsuu qabna. Hatattamaan amma tarkaanfii fudhachuu qabna. Tsaggaaz Gabuu Mucaashee waliin mootummaa UK fi gumaachitoonni idil addunyaa namoota miliyoona 6.6 ta'an gargaarsa barbaadaniif deebii kennaa jiru. Ta'us akka ministeericha akeekkachiisanitti lakkoofsi namoota hanqina nyaataan hubamanii dabalaa jira. Ji'oota dhufan keessatti miliyoona 10.7 ni qaqqaba. Andrew Michel marii mootummaa Itoophiyaa waliin gaggeesseen UK'n gargaarsa namoota Itoophiyaaf dubartootaa fi shamarraniif waldhabdee biyya keessaa hambisuu fi dhimmoota nageenya naannichaa jeeqan kan akka waliigaltee wal hubannoo Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf Sumaalilaandii waliin taasiste irratti kutannoo akka qabdu ibsaniiru. Komishinarri Komishinii To'annoo Balaa Itoophiyaa gama isaan gogiinsa faayidaa siyaasaaf fayyadamu jedhu balaaleffateera. Komishinarri Komishinii To'annoo Balaa Itoophiyaa obbo Shifarraw Takilamaariyaam
haalli amma Itoophiyaa keessa jiru hongeedhaan malee beela akka hin taane himaniiru. Turtii dhaabbata oduu Itoophiyaa waliin taasisan obbo Shifarraa'u kutaalee biyyattii adda addaa keessatti rakkoo gogiinsaa jiru faayidaa siyaasaaf oolchuun sirrii akka hin taanee fi tasa fudhatamummaa waan hin qabneef jedhaniiru. Komishinarichi itti dabaluun haalli jiru gogiinsa malee beela akka hin taane kan adda baafameeru qorannoo qaamolee idil addunyaa waliin ta'uun taasifameen jedhaniiru. Sababa hongeen rakkoon uumameen jiraatus sadarkaa beelaarra hin geenye jedhan obbo Shifarraa'u. Dhiyeenya tajaajilli komishinii mootummaa namoonni miliyoona 6.6 ta'an sababa hongeetiin gargaarsa nyaataa hatattamaa akka barbaadan ibseera. Kunneen keessaa miliyoona 4 kan ta'an naannolee kaaba Itoophiyaa keessatti argamu. Rakkoo kana furuuf namoota gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu gargaarsa nyaataa dhiyeessuuf birriin biliyoona 9.2 ta'u akka barbaachisu mootummaan Itoophiyaa tilmaameera. Toleegaan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Siinqee Production mata dureen keenyarraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabamaa qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Siinqee Production like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa.